Oromoon hundumtuu humna qabuun beekumsa qabuun horii qabuun Oromoon akka dhukkubsatee hin duune Oromoon akka dhukkubsatee hin duune akka fayyu. Oduu gaddaa. Namni siyaasaa paarlaamaa keessatti yeroo jalqabaatiif afaan Oromoo dubbatan Bulchaa Dammaqsaa guyyaa har'aa du'aan boqotan. Paartii mormituu Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO bakka bu'uun bara bulchiinsa Adwaayii keessa paarlaamaa Itoophiyaa keessatti qeeqa fi yaada bilchaataa dhiyeessuun kan yaadataman obbo Bulchaa Dammaqsaa du'aan boqochuu isaanii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed beeksisaniiru. Itti dabaluunis obbo Abiy Ahmed gadda isaanii akkas jechuun ibsatanii jiru. Obbo Bulchaa Dammaqsaa boqochuu isaatti gadda natti dhagameen ibsa. Waan danda'e hundaan biyya isaanii fi Afrikaa kan tajaajilan ejjennoo isaaniitiin cimaa ummatoota walitti dhiyeessuuf kan dhaman waan dhugaa dheeranii itti amanan eessattuu yoomiyyuu kan dubbatan turan manguddoo ciccimoo akka isaanii dhabuun biyya miidha uuman lubbuu isaanii haasimatu jechuun obbo Abiy Ahmed gadda obbo Bulchaa Dammaqsaa qaban ibsatanii jiranii. Obbo Bulchaan yeroo bulchiinsa Hayila Sillaasee itti aanaa ministeera maallaqaa bara bulchiinsa obbo Mallas Zeenaawii ammoo miseensa paarlaamaa ta'uun tajaajilaniiru. Kana malees jaarmiyaalee idil addunyaa gurguddoo keessaas ogummaa isaanii hojjechuun muuxannoo dheeraa kan qaban obbo Bulchaan guddina industirii baankii Itoophiyaa keessatti gahee guddaa hayyuu gumaachanidha. Hayyuu diinagdee beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa erga bara Hayila Sillaaseetii kaasee buleeyyii Oromoo siyaasa Itoophiyaa haalan hubatan keessaa tokko turan. Siyaasicha alaa taajjabuu qofa osoo hin taane keessattis hirmaachaas turaniiru. Haala siyaasa biyyattii ilaalchisee yaada yeroo garagaraa waltajjiiwwan irratti ibsaniin alattis kitaabota illeen barreessuun seenaa beekan dhaloota dhufuuf akka darbu taasisaa turan. Kitaaba amadura afaanota Ingilizii fi Amaaratiin barreessanii turan bara 2019tti ammoo irra deebiin afaan Oromootti hiikuun maxxansanii turan. Seenaa jireenya gabaabaa hayyuu kana ilaalchisuun BBC afaan Oromoo waliin turtii taasisan turan akkasiin irra deebiin isiniif dhiyeessineerra. Obbo Bulchaan eenyu turan? Maqaan koo Bulchaa Dammaqsaa jedhama. Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa keessa jiruu fi Syracuse Universityidha eebbifameen gara Itoophiyaa dhufe. Ministeera maallaqaa keessattan qacarame. Kunis bara mootummaa Hayila Sillaasee ta'uu isaatti yeroo sanitti gara waggaa 10 itti aanaa ministeera ta'een hojjedhe. Sana booda gara biyya alaatti deebi'ee deeme. Sanii asitti baay'ee Itoophiyaa keessa hin hojjenne. Erga Adwaayii aangoo qabateen deebi'ee dhufee marsaa tokkoof paarlaamaa seeneen ture. Isaan alatti biyya kanatti hojii mootummaa hin hojjenne. Waa'ee paarlaamaa Itoophiyaa yoo gaafataman paarlaamaa Itoophiyaa ilaalumaaf seenee malee dhugatti paarlaamaa dhugaa hin jedhamu ture. Maaliif yoo jette akka biyya biraatti uummanni adda addaa akka lakkoofsa isaaniitiin kan filataman hin turre. Fakkeenyaaf ani Wallaggarraan filatame osoo dhugaa ta'ee aanaan an irraa dhuferraa namni 3 bakka bu'uu qaba ture. Ani garuu aanaa guddaa keessaan filatamee dhufee ture. Eenyu eessaa akka filatamu ammoo warri Adwaayii murteessaniiru. Kanaaf yaadni koo uummata na filateef afaan ta'ee dubbachuu abjuu duwwaa ta'ee hafe. Maaliif yoo jette ani waa'ee rakkina Itoophiyaa dubbachuu barbaada ture. Obbo Mallas immoo waa'ee biyya xinnoo bakka irraa filatamee dhufee sana qofa akkan dubbadhu barbaada ture. Ani lammii biyyattii ergan ta'etti paarlaamaa keessatti waa'ee Itoophiyaa guutuun dubbadha malee waa'ee iddoo xinnoo ani irraa filatamee Boojii, Dirmajii fi Laloo Asabii qofaadha kan hin dubbachuu qabu. Fakkeenyaaf wayitan ani maaliif biyya Soomaaliyaa waraanuuf deemtan jedhee gaafadhu maaltu si galchi kana keessa naan jedhan. Kanaaf erga kanan akka paarlaamaa biyya biraa miti kanan keenya kan jedheef. Akka isaan yaadanitti paarlaamaan kanuma isaanii duwwaa ture. Isaanis kan nuuf dubbatu nu filatu isaan qofa ta'uu waan yaadaniif kanaadha namni dubbatu isaanii diina. Kanaaf yeroo sana paarlaamatu jira malee dimokiraasii wanti jedhamu hin turre. Paarlaamaan abbaa barbaadan filachiisanii waan isaan barbaadan qofa akka dubbatamu barbaadu. Ani immoo waan isaan barbaadan duwwaa hin dubbadhu. Waan Itoophiyaaf barbaachisu malee rakkoo dinagdee biyyattii dhimma al-ergii fi qonnaa akkasumas dhimma mana barumsaa bal'isuun dubbachaa ture.
boodarra mana barumsaa baay'isaniiru. Kanaafis galateeffachuun gaariidha. Walii galatti garuu mootummaan sun mootummaa biyya guddistuu miti, mootummaa biyya xinneessitu malee jedhanii goolabu waa'ee paarlaamaa fi mootummaa duraanii Itoophiyaa. Ani gaafan filatamee paarlaamaa seenuu afaan Oromootiin dubbadha jedheen uummatattis hime. Akkuma jedhetti dubbachuu jalqabeen ta'uu dide. Warri achi keessatti afaan hiikan waan an afaan Oromootiin dubbadhu afaan Amaaraatti hiikuu dadhaban. Ajajni kennamee fi osoo hin taane teeknikaalima dadhaban. Kanaaf warri achi keessatti hojjetan maaloo obbo Bulchaa afaan Oromoo dubbatan nuti immoo hiikuu dadhabne maaloo nu dhiisaa jedhanii na kadhatan. Kanaafuu erga waan dubbadhu hin hubatamu ta'e maaliifan dubbadheera jedheetiin afaan Oromootiin dubbachuu hir'isaa deeme. Sababni an afaan Oromootiin dubbachuu itti barbaadeefis Oromoo yoo afaan isaatiin hin dubbatamu ta'e waan mootummarraa dhufu sirni hin hubatu. Oduu namarraa dhagahaa jechuudha. Biyya biraatti uummanni waan mootummaan jedhu afaanuma ofiitiin dhagahee hubata. Biyya kanatti garuu kun hin taane. Afaan keenya fi afaan isaanii tokko miti. Baay'inaan osoo hunda caallu kun ta'uu sirrii miti. Jijjiiram siyaasa dhufeeratti maal jettu? Jijjiiramni kun hammalatti dhufa jedhee hin yaadne ture. Maaliif yoo jette mootummaan amma duraa sun ganna waggaa 25 oliif ni tura jedheen yaadaa ture garaa kootti. Malee Waaqayyo hammalatti ibsanuuf baase jedhee hin yaadne ture. Ergan biyya kana dhufee waan haaraa baay'een arge. Tokkos isan amma afaan kiyyaan BBCtti dubbachaa jiru. Amma dura carraa akkanaa hin qabnu ture. Ani waggaa 20 dura BBCf si'a 2 xalayaa barreessuun akka uummanni Oromoo lakkoofsan guddaa afaan keenyan miidiyaa akka eegalaniif gaafadheen ture. Xalayaan ani barreessisuun tarii galmee isaanii keessa argamuu mala. Amma kunoo BBC'n afaan keenyan hojii jalqabeera. Kanaaf baay'een galateeffadha. Waaqayyo nu gargaaree jira. Garuu ammayyuu taanan afaan Oromoo afaan Itoophiyaa ta'ee hin dubbatamne. Miidiyaan biyya kanaas afaan Oromootiin baay'inaan hojjechaa hin jiran. Kun fooyya'uu qaba. Ammayyuu afaan keenya afaan biyya kanaa ta'uu qaba. Kun nan gammachiisne. Dr. Abiyyis kanarratti hojjechuu qabu. Wanti maddii jedhan akka qusachuu fi dhowwachuu ni mul'ata. Nuti immoo haa bal'atu. Oromoon biyya keessatti afaan isaatiin waa hunda haa dhagahu jenna. Oromoon Amaariffa qofa miti kan dhagahuu qabu. Afaan Oromootiinis gura isaatti dhagahuu mirga qaba. Itoophiyummaa fi Oromummaa akkamitti ilaaltu? Oromoodhaan alatti Itoophiyaan hin jiru. Kana qofa miti. Amaaris Guraagenis saboonni biroos Itoophiyaa ni barbaachisu. Ani yaada Oromoo guddisee Itoophiyaa immoo xiqqeessuu hin qabu. Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti yoo ilaalle Itoophiyaadhaaf mucaa hangafaati. Waan Oromoon biyya kanaaf gumaachuu gama qonnaa nama barateen waan hundumaa yoo ilaalle biyyuma Oromootiin dhufa. Kan Finfinnee sooraa jiru Oromoodha. Finfinnee duwwaas miti. Biyya biraatiifuu ni ta'a. Oromoon kun waa xiqqoo miti waan guddaadha. Uummanni kana biyyaaf godhuun gadi qabamee ilaalamuu hin qabu. Akka mucaa hangafaatti ilaalamuu qaba malee. Magaalaa Finfinnee kanatti miidiyaan gadi caalu afaanuma Amaariffaa qofaan hojjetu. Kan afaan Oromoo baay'ee xiqqaadha. Erga lakkoofsan caallee dinagdeenis guddaa taanee jiru maaf gadi qabamna jedhees ammas Oromoon akka durii gadi qabamuun tuffatamuun amma tasuma hin danda'amu. Walii galatti jijjiiramni amma dhufe kun abdachiisadha. Garuu mootummaa kana humnaa ol dhiibuun hin qabnu. Mootummichi ofumaaf waan ta'u malu dafee yoo raawwate malee nutis karuma hundaan dhiibbaa itti baay'isnee kufuu danda'a. Kufaatinis ammoo miidha malee nu fayyadu. Amma abdii malee waan arganne hin qabnu. Waggaa 7-8 guutuu abdii qofa taanan garuu uummanni nuffii aarii lola kaasa. Paartii jalqabu hundisan sochii Dimookiraasummaa Federaalistii Oromoo. Kaayyoon isaa waan Oromoon dhabe hunda argachiisuuf ture kan hundeessine. Yeroos Oromoon hundi balbala cufatteetuma taa'aa ture. Kanaaf nutis Oromoo jirra jechuun agarsiisuuf yeroos kana kaan. Ammas warri akka Profeesar Maraaraa, Obbo Baqqalaa fi Obbo Mulaatuu Gammachuu fa'aa itti cimsaatuma jira. Sooressummaa qaba. Sooressa Oromoon. Kun immoo karaa horii du'aa miti. Karaa nama isaatii.
amma har'a wal gahii na guyyaa meeqa himame ji'a meeqa himame guyyaa muraasa duwwaadha kan himame ilaalaa as kan iyyuu kan dhufe